isaanii biraan naagaa. Viidiyoon kun akka nama tokkotti bira hin dabarre bira naaf haa ga'u. Sababni isaa ergaa wayiin qabaaf waan ta'eef. Innis maalidhaa? Ijoolleen akkuma kiyya mana madaamii keessa jirtan. Fakkeenyaaf amma waan adda addaa gaafa dhageechan biyyarraayi yookaan wanni teessitti dhagamee hiyyitee hin boocha taananii yookaan madaamii keetiin wal lolta taananii hin aarta taananii bakka yeroo tokko bakka waan ta'e rifachuu jiran yeroo rifattu sanatti hiyyuus dandeechaa yookaan immoo ba'uus dandeechaa waan adda addaa jira ka. Innaa sababa gisee sana jechaadha madaamiin kee kiniina siifinnaanii kiniinni wayii maal jedhama daawwaa aasaab. Daawwaa asaabii keessan gonguma fudhatina yoo ishiin sitti hin deemte. Sababni isaa daawwaa asaabii san namni fudhatu nama maraate fudhata. Nama maraate ergitanii miti nama maraate fudhata. Isa isaan mana keechaan dhaban. Sababni isaan mana keechaan dhabnee fi fakkeenyaaf gisee aaran yookaan gisee iyyan gisee isa fudhatanii xiqqoo itti furaa jechuudha. Akka nama rafeetitti raffiseetuma takka turanii ofummaatti deebi'an. Hin raffisaa jechaadha kiniinii sana fudhatan. An duraan bo'anii oduma iyyaa jiranuu kan duraan bo'anii kan duraan iyyanii maraatan sun kiniina isa fudhatanii qaatti godheetuma bishaan isaan godhee teechisa kan duraan iyyan kutanii gallakkisan. Kanaaf kiniinicha sanii siniifan maxxansa silaayii ani madaamiin koo isan bitattu waan ta'eef obboleettiin ishiin qabdi innaa mana ishii dhaqee dhossaan kaasee sinii maxxansa siniin jedha deebi'ee kiniina san gonguma fudhatina. Innaa oo kana fudhadhu fakkeenyaaf madaamiin tokko akka waan siinaatu isa sodaatte amma takka yoo imimmaan buustee boochee yookaan iyyite na rukutti yookaan asaaba ishiitti dadhabe waan ta'eef asaaba taabeen waan akkasii yoo siin jedhanii tokko kiniina sassii fidanii hin fudhatin kiniinni summaa inni maqaan isaa jedhaani. Banadooliin rakkoon qabu banadoolii ka banadooliin dheettee fudhatta. Innuyyuu walii lama solbidiinii fi banadooliin tokko hin jira kan dhukkubbii mataa waan adda addaatti fudhatanii jechaadha. Isaan yoo isinii kennanii isa fudhadhaa rakkoon qabu. Garuu isa daawwaa asaabii san bartan taananii biyyatti illee ogalta sammuun keessa nagaan argatu. Maaliif jennaani bakka wanti akka waan ta'e sin godhaa jechaadha. Bakka hin fudhattu kiniinuma san sin baree yoo irriibni sin qabu baate isa isinii kennite isa bartan taananii amma isa fudhattanitti irriibni sin hin qabu tokko. Yeroo iyyitanii boochanis amma kiniina san fudhattanii sinitti hin furu. Isin kittaniituma iyyitu malee. Kanaaf viidiyoo kana sheerii walii godhaa ta'ii daawwaa asaab kan jedhamu hin fudhatina. Dhuguma isaan siniin jechaa jira. Isa fudhatte jennaaniin sii dhumatte ka. Dhugumatti sii dhumatte. Mana obboleettii ishee on deeme suuraa isaa in daawwan sun kan akkamii akka ta'e suuraa isaa kaasan sinii erga. Hin fudhatina. Fakkeenyaaf amma waan adda addaa biyyarraa dhaga'uu jira. Fira ofii keessa amma oduun waan mafeeta siniin dhokatu oduu namni tokko waaqayyoo fidini namni tokko biyyaa du'ee sinitti manii yeroo sanatti irrifattaa hin iyyita gin ishii yeroo sanatti yoo si argatte maal sii kenniti kiniinicha san sii kenniti. Deebi'ee immoo badii adda addaa biyyarraa dhageecha taananiin yeroo sanatti sirrifatta hin boocha taananiin fiddeetuma isa sii kenniti. Ijoolleen baay'een keechan beekuu dandeechan. Kiniina san hin fudhatina. Maayidha jedhaaniti ilaalaa. Suuraa isaa siniifan maxxansaa hin qabattu waan ta'eef. Deebi'ee maqaan isaa daawwaa asaab jedhama. Dumbululuu xixiqqoo biyya kana keessatti jechaadha. Waaqni isaanii qabeenya fi daawwaa isaanii qofa. Kiniinuma fudhatan bichaa amantii isaanii jechaadha. Ganama yoo kaanii nagaan nu bulchitee nagaan nu oolchin jedhan galgala gisee ciisan nagaan nu oolchitee nagaan nu bulchin jedhan waa kan beekan hin kadhatan. Ganama warri baakayaan lal caccaba birraatitti fiigu. Oduma ilkaan ergatin lal takka takka kaattika amma birraati bira geejutti. Ara kuni ani uumamumti isaanii maal akka ta'e iyyuu nama dhiba dhugaa. Waaqayyo haa galatoomu garuu maaliif jennaani haala uumama keenyatiif an isaanii wal bira qabnee ilaalle maqaan rabbii haa eebbifamu. Biyya kana cufaayee unuma jiraan maaliif jennaani kan muluu ishiitu lafaran amma namni tokko maal jedha Israa'el waraana irratti banteedha malee kun dhugaa kan waaqa biraa dhufeef kun harka namaa osoo hin taane harkuma rabbiitu biraa fuudhee wanni isaan ofiin goone takkittiin hin jiru. Boqoo isaanii yoo xixiqqaate ofuufuu hidhii isaanii yoo xixiqqaate nafuufuu harki isaanii yoo qallate miilarraa fuudhanii harka ofiitti dabalu miila isaanii yoo furdatti duuban hudduu qabaachuu baatan hudduu irratti fodhu yaa Kiristoos injiraa waan injiraan uumama rabbiitiin ala wanni isaan ofiin goone takkittiin hin jiru.
inni biraan bochaadha ijoolleen keenya namni gaafa asirraan viidiyoo isin hojjete sheerii godhadhaadha bakka akkana jedheetoo isin beeksise maaliif bochu ashaangulliitii bochaa maaliif namaa keechu koomentii jalatti nuyi namsee keenyarraa baaneti waaqayyo nu wajjiniin jira nu biraa nafu jenneeti kan biyyaa baan bakka inni biyyaa si baase gonkumaa sin qaanechu cimsi kadhadhu namni gaafa mimmaan buusee boo gaafa ashaangulliitii bochaa gadi dhiisumaa hidha beekta abdiin qabu waaqarreen beeku kadhadhu jireenya kee keessatti cimsi omaan taatu inni manaa si baasee asii sigee sin qaanechuu sin gatu bakka maaliif jenna ijoollee mee waaqayyo sii fide taananiin guyyaan kee ga'e taananiin bishaanumti dhuganiyyuu fe'ee nama ajjeesa guyyaa kee taananiin jechaadha garuu guyyaa keetii miti taanan dabarsee sin kenna kadhadhu bakka ani yeroo jalqabaaf gisee koronaan dhufu tokko korona dhabu maal jedhan koronaa sun dhufe niitiin ani bira jiru fudhatte marfee gisee afur fudhattee jechaadha ani nan dide dhugaa rabbis ni jedha marfee takkitti hin fudhanne gisee koronaa san marfee takkitti isaan garuu afur fudhatanii ani hin fudhanne deebi'ee immoo tokkos immoo maal jedhanii biyya chaayinaa fixaa jira moo maal jedhan innis isas kiniinii fudhatanii marfee waraannatanii galata rabbii isas hin fudhanne waaqayyo nu mana oolche sin jedha waan hunduma keecha yoo nu mana oolche fudhataniit illee odoo korona qabu baate hoo hin qaban anaan immoo kan meemi godhadhu naan jedhan hin godhanne galata rabbii manuma tokko keessatti korona sunis nan qabne arra eeke waaqayyo dabarsee sin kennu taananiin unuma si jiraachisa dabarsee si kenna taananiin daqiiquma tokkotti si galaafata kanaaf namni rabbitti tafeetu rabbi wajjin hin jiru umaan ta'u isa kiniinii sanaaf immoo siniifan maxxansaa ijoolleen beektan yoo dhageechanii adda baafattan qoricha akkasii sana hin fudhatina sheerii walii godhaadhaa fayyaa ta'a.